Harki fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Freeman jirra kunoo har'a isinii dhufne wanta haaraa tokko qabannee isiniif dhiyaanne irraa wanta haaraan sunis dhibeen kaaronaa kun jechuudha. Waan hin taane keessa nama galchaaraa akka hin taane nama godhaaraa akka hin taane biyya godhaara jechuudha. Fuuldura kanatti wantan isinii itti himu tokkotu jira. Wanta baay'ee nama dhibu jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Wantoota irratti hin xiyyeeffanne yookaan immoo ijaan hin argine tokko haasa'uun baay'ee rakkisaadha. Egaa dhibeen kaaronaa kun baay'ee waan hin taanetti nama galchaaraa akka hin taane nama godhaaraa akka hin taane biyya godhaaraa akka hin taane mootummaa godhaaraa akka hin taane uummata godhaaraa jechuudha. Kabajamtootaa fi daawwattoota Freeman turtiin keessan Freeman waliin haa ta'uun jedha. Freeman yeroo hundumaa gaa wantoota gaggaarii wantoota haaraa isiniif qabatee dhiyaatuudhaan beekama. Har'as kunoo isiniif qabadhee si dhiyaadheera. Innis maali? Dhibeen kaaronaa kun addunyaa irratti erga babal'atee tureera. Erga babal'atee amma gara ji'a tokkoof torbii ta'aara. Biyya Chaayinaatii ka'ee biyya Chaayinaatii gara Awurooppaatti darbee Awurooppaarraa Ameerikaatti darbee Ameerikaarraa gara ardii Afrikaatti dhufe jechuudha. Ardii Afrikaa kana keessa akkuma beekamu ardiin Afrikaa gaa lafaan teessumaan uumamaan badhaatu haa taatu namni si rakkattuudha. Namni si homaan jiru homaa wanti qabu hin jiru itti hojjechuu hin beeku. Namni irra taa'us hin beeku itti hojjechuu hin beeku jechuudha. Dachee bareedduu kana baatee itti hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf dachee rakkattuu jedhamtuudhaan beekamti jechuudha. Amma gara yaada kootiitti yeroon dhufu kaaronaan vaayirasii jechuudha. Akkuma biyyoota garaagaraa hubaa jiru, biyyoota garaagaraa keessa deemee uummata biyya sanaa hubaa jiru jechuudha. Biyyoota Afrikaas galee akkuma beekamu biyya keenyas galeera jechuudha. Biyya keenyatti galee odeeffannoon adda addaa kan namoota bira kan hin geenye jira, kan gahaa jirus jira, kan qabames jira, kan hubamaa, kan wal'aanamaa jirus jira jechuudha. Akkanumaan immoo gara Sudaan Kaartum isin baasufanii Sudaan Kaartum akkuma beekamu jechuudha. Biyya Afrikaa keessaa bal'ina lafaatiin beekamtudha. Sudaan jechuun ummatoota Araboota gurraacha warra Nubiyaati. Misrii warra Nubiyaa durii fi Sudaan tokkuma jechuudha. Namni Sudaan hin beekne Sudaan Kaartum jechuun namni hin beekne hin jiru. Sudaanuma jechuun gabaabumsi hiikaan isaa ummata gurraacha jechuudha. Gara yaada kootii isa dhumaatti yeroo dhufu Sudaan Kaartum keessatti nam tokko qabamee jechuun dhagahame. Jedhamuun dhagahame. Yeroo dhagahamu kanatti namni sun ni du'eera. Yeroo du'utti namni kun hospitaala galfameeti kan inni du'e jechuudha. Hospitaala galee kan inni du'e kun dhukkuba kaaronaa kanaan miti kan inni du'e. Dhukkuba kaansarii qaba. Dhukkuba kaansariitiin yeroo du'u kanatti achi keessatti jechuudha wal'aanamee shakkiidhaan jechuudha maqaan dhukkuba kaaronaa kun irra kaa'amee riippoortiin barreeffame jechuudha. Kaaronaa jedha. Yeroo namni sun maramaramu dhibeen sun dhibee kaaronaatii miti. Dhibee kaaronaa erga hin taane as namni sun du'eera maatiin qabarateera jechuudha. Achi riippoortiin immoo uummataaf ifa godhamee namni kun dhibee kaaronaatiin du'e isa jedhudha. Erga du'e yoo akkam ta'e isa jedhu sana booda maaltu irra gahee doktoroota riippoortii sana barreessan irra maaltu gahe isa jedhu hamma dhumaatti nu hordofaa. Kan isinii wajjin jiru Freemanidha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya isiniif deebi'ee dhufeen jira. Egaan doktoroonni amma yeroo sanatti namicha dhukkuba kaansarii ta'e kalee ta'e hin beeku kanaan du'e kanaan riippoortiin jarri barreessan jechuudha. Riippoortii sobaa jechuudha. Riippoortii hin taane riippoortii dhukkubni baraa kun keessa jiru jedhameeti kan inni barraahee namni daafeffamaa ture jechuudha. Kanaaf doktoroonni sun akkam ta'anii maal ta'anii maatiin yeroo kana dhaga'u maal godhee mootummaan biyya sanaa doktoroota sanatti maal godhe isa jedhuuf immoo fuulduratti isiniifan ibsa.
namni akkuma beekamu akkuma biyyoota garaa garaa hubaa jiru karoonaan biyyoota hedduu kan akkuma gubaa jiru biyyoota Afrikaa kanas hubuu jalqabeera. Misrii, Egypt, Keeniyaa seenee, Itoophiyaa seenee, bakkoota garaa garaa South Afrikaa seenee bakkoonni inni hin seenne yoo jiraate waan yaraadha. Kanaaf egaa yeroo immoo wanti kun namni kanaan hubame argame odeeffannoon qulqulluun odeeffannoon dhugaa irratti hundaa'e jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namootni waan kana irratti hojjetan doktoroonni akkasumas xiyyeeffannoo kana irratti godhanii waan kana godhaa jiran odeeffannoo wayitaawaa fi dhugaa ta'e uummataan gahuu qabuun jedha. Maaliif hawaasni kun hawaasa dhumuu hin qabnedha. Hawaasni kun immoo wal keessa oola, wal keessa deemaa oola, wal argaa oola waan ta'eef miidhamni isaa akka salphaatti jechuun ni danda'ama. Maaliif suuqa baatee waa bittaa, bakkee kana deemtee waa bittaa, namoota sitti dhufaa, keessummaatti dhaqxaa, mana namaa dhaqxaa, sibiilota adda addaa harkaan qabda, liiftii adda addaa baatee ol baatee gabbuutaa. Kana keessatti namni kanaan qabamee jiru yoo jiraate wanta sana tiffaalee sis qabsiisuu danda'a isa jedhudha. Kanaaf of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaan gara namicha karaa sanaatti yeroon dhufu namichi du'e kun gara mana doktoronni achitti jiran jechuudha. Mootummaan riippoortii kana yeroo argu himata dhugaa irratti baneera jechuudha. Dhugaadha immoo himata irratti banuun ni gaha. Maaliif nama kanaan hin qabamne tokko qabameera jedhanii dhukkuba isaa sana dhoksanii dhukkuba hin taane dhukkubni dhukkubumaa dhukkuba baraatiin du'e jedhanii irratti hololaa fi riippoortii addaa barreessuun doktorotaa dadhabbinaa fi sammuun jiraa nagaa ta'uu dhiisuun namaaf hin galu. Maaliif doktorri haqaan hojjechuu qaba. Inni beekus inni hin beekne immoo baratee haqaan hojjechuu qaba. Inni beeku immoo isa hin beekne barsiisuu qaba jechuudha. Kalee fi dhukkuba kalee yookaan kaansarii fi kaaroonaa adda baafachuu dadhabee jechuudha. Namni riippoortii sobaa kana namicha sanarratti barreessee hawaasni akka nama kanarraa fagaatu yookaan immoo maatii nama kanarraa fagaatu gochuun yookaan diinummaadha yookaan immoo wanti isaan nama hin galu. Kanaaf namni sun yeroo ammaa kana doktoronni sun walitti haramanii jechuudha bakka mana murtii geeffamanii itti murtaa'uuf jechuudha. Egaan doktoronni kun ergatti murtaa'e akkam ta'uu isee jiru nuti waan beeknu hin qabnu. Namoota biyya sanaatii fi jiraattota biyya sanaa akkasumas immoo jiraattotaa yoo hin taane hojjettoota aangawoota mootummaatu kana murteessuu danda'u. Mana murtiitu murteessuu danda'a. Egaan egaa akkas jedhame akkam ta'e seedhuudhaaf amma yeroo ammaa kanatti mana murtii deemanii mana murtiitti murtaa'e jennaan mana hidhaatti nam'aniiru jechuudha doktoroonni sun. Sababni isaas namni riippoortii kana barreessee nama beekaadha doktora. Doktorri immoo wanta itti kenname tokko fiixaan bahuu fi hawaasa isaa sirnaan fi dhugaadhaan tajaajiluu irratti jedhameeti kan inni bakka sana kaa'ame. Erga bakka sana kaa'ame maal godhaa rasee jedhuu fi ifaan ifatti jechuudha waan addaa waan hin taane waan raawwateefidha kan jarri mana hidhaatti darbaniif. Namootni hidhaman sun amma akkamiin bahu wabiidhaan bahu moo achi turu isa jedhuudhaaf hin beekamu. Wanti beekame tokko hin jiru. Kanaaf Suudaanii keessa qofaa miti rakkoon kun kan jiru rakkoo bakka hunda jiraachuudhaaf ta'udha waan ta'eef namootni bakkoota garaa garaa jirtan irratti hojjechuu qabdu. Odeeffannoo dhugaa fi wayitaawaa ta'ee hawaasa keessaniin gahuu qabdu isa jedhuun qaba. Kanaaf ana qofaa miti yaadni koo yaada nama hundaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yaadni hin qabu garuu yaada anatti bareedaadha jedhee yaadan fudhadhan isinii ibsaa jira jechuudha. Odeeffannoon kun odeeffannoo sirrii fi dhugaa irratti hundaa'edha. Karaa Sudaan kaartumii kan nu qaqqabe waan ta'eef uummanni hundumtuu jechuudha akka waan kanarratti hojjetu biyyoota kan biraallee hundumtuu jechuudha kanarratti hojjetee dhugaadhaan hawaasa isaatiif qabsaa'ee hojjetee jechuudha
dhukkuba kana tokko ta'ee jabaatee jechuudha inni doktora ta'e doktorummaa isaatiin inni gorsaa ta'e gorsaa isaatiin jechuudha dhukkuba kana ofirraa ittisuu danda'uu qabna jechuudha. Namootni doktoronni kan Suudaan keessatti namicha tanarratti riippoortii sobaa barreessanii jechuudha dhukkuba kaaroonaatiin du'e jedhan sun yeroo ammaa kana akkuma beekamu akkuma dogoggoraan tokko qabamee hidhamu jechuudha hidhamanii jiraachuun isaa beeksifameera jechuudha. Kanaaf hawaasa keenyaa fi biyyoota keenyaafis kanan dhaamu odeeffannoo wayitaawaa hawaasa keessanii fi uummata keessaniin gaha namoota qabaman adda baasaatii wal'aana namoota qabaman irraa adda baatanii yookaan immoo irraa dheessitanii nama sana du'aaf hin saaxilinaa hospitaalaan gahatii wal'aana fayyaa kennaa fi akkaataa inni itti fayyuu danda'u itti agarsiisaa ittiin gorsaa wantoota beektanurraa qoodaa fi jechuun barbaada. Kun maaliif isa jedhu immoo nama gargaaruun namummaadha nama gargaaruun nama ta'uun qofti gahaadha fayyaa namaa fayyaan faaya waan ta'eef fayyaa keessa rabbiin dhabini fayyaa namaas rabbi teegaa isin immoo isa biratti eeguu yaalaa. Egaan kan amma hordofaa jirtan Firiimaanidha. Firiimaan yeroo hundumaa wantoota haaraa isinii fidee dhufa ani Firiimaanidha na hordofaa.